Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii aartiin guddinaaf qophii keenya har'aa kanaan hojiiwwan aartii ogbarruu barreessaa fi barsiisaa afaan Oromoo kan ta'e Fedhasaa Taaddasaan hojjetaman kutaa tokkoffaa simbiraan geenyaa qalbiin nu hordofaan kabajaan isin affeerra. Barsiisaa fi barreessaa Fedhasaan guddina aartii Oromoo keessatti dirqama ogummaa fi lammummaa baachaa jira. Hangammaattis kitaabota asoosama falaasamaa of keessaa qaban Dukkana, Barii, Jalaa fi Numaaniyaa rakkoo ogbarruu afaan Oromoo furuu kan danda'u kitaaba saayinsii fi wabii ta'uu danda'u kan bu'uuraalee ogbarruu Oromoo jedhamu gumaacheera. Akkasumas kitaaba afaan Ingilizii irraa hiikame kan daandii milkaa'inaa jedhamu hiikuudhaan guddina aartii Oromoof gumaacha olaanaa taasisee jira. Qophii aartiin guddinaaf kutaa tokkoffaa qabannee kanaanis barreessaa fi barsiisaa Fedhasaan akkamiin gara ogbarruu barreessuutti akka dhufee fi qabiyyee fi ergaa asoosamni Dukkana, Barii, Jalaa qabu irratti waan qopheeffanne isiniif dhiyeessina. Bakki dhaloota kuwaasuma Oromiyaa keessa godina Wallagga Lixaa aanaa Haaruu Ganda Gurraacha Hallataa jedhamtutti dhaladhe. Achumatti baradhee kutaa 8 xumuree achi magaalaa Gimbii deemee kutaa 9 amma 12tti baradhee Yuunivarsiitii Jimmaatti digirii jalqabaa fookiloorii fi ogbarruu Oromootiin akkuma eebbifame Yuunivarsiitii Wallaggaatti bara 2003 barsiisaa ta'ee qacarame. 2004-5 Yuunivarsiitii Finfinneetti digirii lammaffaa afaaniif ogbarruu Oromoo baradhe. Ergasii deebi'ee Yuunivarsiitii Wallaggaa keessaan barsiisaa jira. Ogbarruu afaan Oromoo kana barreessuutti yoomitti seente jenname jalqabuma kaasuma kutaa gadiitee galtee moo erga yoomiti gara barreessuu kanatti dhuftame? Barreessuu kana kutaa 3 kaaseen jalqabe. Kutaa 3tti walaloo barreessuu eegaleera. Mana barumsaan itti baradhee mana barumsaa Gurraacha Hallataa jedhamti. Kutaa 3 kaasee walaloonni dhiyeessaa walaloo kana carraa cufiinsa mana barumsaa baniinsa mana barumsaa irratti dhiyeessuu argadheera. Kanaaf yeroo dhiyeessuu waraabu turanii manni barumsaa Gurraacha Hallataa tarii amma yeroo kanaattiyyuu gara kaasitii 3 kan guutu walaloo yeroo sanaa kaasee amma kutaa 8 xumurutti walaloon dubbisaa ture. Waraabbataniiti kan qabanii yeruma sana walalchuu eegaleera jechuudha. Kutaa 7 yeroon ga'ummoo asoosaman barreesse. Asoosama dubbisee illee hin beeku. Asoosamni akka inni lafarra jiru illee hin beeku. Garuu namoota 2 uumeetan ijoollee mucaa durbaa tokkoof gurbaa dhiiraa tokko barumsatti cimoo kan ta'an. Warri isaanii akka isaan wal fuudhan wayii barbaadu, ijoolleen immoo barachuu barbaadu. Ijoolleen kun warri isaanii dhorkuuf kaanaan mana warra isaanii dhiisanii badanii biyya biraatti dhaqanii baratanii mana barumsaa isaanii illee xumuranii yuunivarsiitii galanii barataniitu dookteera ta'anii ba'anii yeroo dhufan hospitaala mootummaa tokkotti 2 ta'anii qaxaramu. Waan akkasii hojjedhee barreessee ergan fixee booda waan isaa wallaale maaliif akkan barreesse maal akkan jedhu mata duree isaa wallaaleen booda diraamaa taasisee mana barumsaa sana keessatti diraamaa isaa hojjechiifne ijoollee baay'ee keessa ture. Diraamaa sana hojjennee mana barumsaatiif dhiyeessine jechuudha. Asoosamas yaaluu jalqabee jechuudha. Yeroon kutaa 8 ga'u barsiisaan baay'ee jaalladhu barsiisaa Maammoo kan jedhaman jiru isaan nu barsiisanii achumaan asoosamni akka jirullee baruu jalqabee kanaanin barreessuu eegalee egaa tokko jedhee Yuunivarsiitii Jimmaatti waggaa tokkoffaa yeroon baradhu Dukkana, Barii, Jalaa barreessuu eegaleera jechuudha. Achiin jalqabe. Asoosama Fedhasaan jalqabattiin dubbistoota waliin wal bare Dukkana, Barii, Jalaadha. Asoosamni kun seenaa dhugaa irratti hundaa'ee kan barreeffame yoo ta'u maxxansi jalqabaa bara 2005tti maxxanfame. Ergaan ijoo asoosama kana dhalli namaa abdii kutachuu akka hin qabnee fi dukkanaan duuba ifti akka jiru asoosama raagudha. Kanaan alattis rakkoo siyaasa Oromoo fi rakkoon kun yeroo gabaabduun booda akka furamuu qabu kan raaju ta'uusaa dubbata barreessaan kitaabichaa barsiisaa Fedhasaan. Dukkana, Barii, Jalaa mata duree masaarraa yeroo argitu lafatu baay'ee dukkanaa. Baay'ee dukkanaa. Asuma fuuluma isaarraa yeroo laaltu dukkana argita. Dukkana keessa garuu abaabootu jira. Dukkana keessa abaaboo maal hojjeta? Amma abaaboon kun waan gammachuuti. Namni dukkana kana keessa darbee ifa guddaa arga kan jedhu. Dhugaa uumatti kitaabni kun seenaa dhugaa irratti hundaa'a.
As keessa amma nama lubbuudhaan jirutu jira. Garuu maqaa isaatu akka sana miti malee. Hawaasi kan beekutu jira. Keessumaa naannoon itti dhaladhe kaasee kitaabni kun achumaa jalqaba. Hamma lafa ani itti baradhee singaa yuunivarsiitii biraa sinnaqaa. Oromiyaa guutuu waliin ga'uuf yaala. Tarii guutuu Oromiyaa yoo waliin ga'uu dadhabne amma yaaballootti hin deema karaa Booranaa. Karaa ba'aatiin amma Haromaayaatti hin deema. Karaa dhiyaatiin akkasii iddoo gara Shaambuu kana gara Horroo Guduruu keessa hin deema. Jimmaadhaa walqixxee iddoo baay'ee gahaa jechuudha. Oromiyaa qofa miti Itoophiyaa yoo hin tuqa. Bu'aa bahii jireenyaa keessatti namni wanta baay'eedha kan hin argu. Seenaa baay'ee isaa qabatamaadhaan namarratti wanta raawwatetu jira. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii keessatti rakkoo mudatu sun qabatamaatti kan hin beeku jechuudha. Keessumaa Jimmaatti nama sa'aatii 2 walakkaatti barsiisaa shamarree beellamu sana. Tarii dhaadessuu ta'a jedheen sodaadhe malee dhugaa qabatamaa ni beeku sa'aatii 4tti kan inni biiroo isaatti mucayyoo tokko beellamu achirraa kan hin barreesse jechuudha. Dhugaa qabatamaatu jira sana keessa. Tarii bifaan ittiin dhiyeessitu kalaqa malee dhugaa qabatamaatu jira. Bariisaarra wanti ga'u sun keessumaa bariisaan kutaa 12tti kufa. Kutaa 12tti kufee immoo qabxii tokkoon kan inni kufu hin darbammoo. Hin darbaa yeroo darbammoo yuunivarsiitii Haromaayaa sagaa. Kana dhugaa isaa yoon sitti mi'aanadha. Ani kutaa 12tti kufeera. Qabxii tokkoon hin kufe. Waanan ta'e kanarraa namni hin barata kan jedheen. Garuu seenaa koo yoon barreesse homaa iddoon qabu. Tarii waan guddaa wanti hin hojjedhee hin jiru. Garuu asoosama godhee yoon dhugaa kana kalaqee barreesse namni baruu danda'a jedheen. Bara 1999 isa xumuraa 2000 bara 2000tti yeroo seennu qabxiin darbiinsaa qabxii 239 ture. Sooshaal saayinsii warri baratan ani garuu 238 fide. Warra kufan keessa tokkoon ta'e yuunivarsiitiin irra barsiisu keessatti dhufee seera galmaa'ee barumsa galgalaatiin itti fufuu ture kaayyoon koo dhufees galmaa'eera. Amma ji'a 3tti maqaan koo yuunivarsiitii kana keessa akka waamameen dhaga'e. Garuu abjuu wayii inni qaba. Abjuun ani qabu maa inni akkuma kitaabicha keessattuu argite yeroo qabxiin sun addeebi'u fuuldura utuu qabxiin dhufin laga wayiin ce'a. Abjuu kootti laga wayiin ce'a karaarra utuu na deemu lagan ce'u sanatti nooraanii na jalaa caccaba ture. Ani irraan deemaa ni caccabaa yeroo jedhu nooraa tokkotti hafa. Nooraa tokkotti hafa yeroo walakkeessa ga'u isheen cabuuf raafamti abjuu koo sanaan jechuudha. Garanaa gara zeeroo ilaalu gajjallaaf gaarraa kootiin naachatu achi sanatti adeema. Kana gidduutti namni wayii hiixatee erga nyaatamee jedhee booddee qabeetu galaana gamatti na ceesisa ture. Ergan sokkee booddee daandii karaa bal'aadha kan inni irra ba'e jechuudha. Maaltu ta'ee jedhee tan ka'ee abjuu koo sana yaaduu jalqaba. Guyyaa 2 booda qabxiin darbiinsaa 239 yeroo ta'u ani qabxii tokkoon hin kufee jechuudha. Ammallee ani hin kufne jedhee yeroo dubbadhu namaaf galuu dide. Booda 7 ture. 7 gara jalqabaa keessaa waan hin sirrannetu jira jedhu. Gaafa ijoolleen pilaazimaadha ilaallachuu deeman jechuudha. Ani kufeera. Baay'ee si dadhabsiise galaalamma. Namni barumsatti fooyyee waan hin qabuuf tokkoffaa lammaffaa baay'ee waan hin badhaafamuuf kufuu koo dhaga'uu namni hin jaallatu. Yeroo sun ta'u maatiin kolleen gaddanii rakkoo adda addaatu dhalate booda keessa 7 booda ministeerri barnoota qabxii tokko gadi buuse 238 kun seenaa biyya kanaa keessatti galmaa'ee wanta jirudha jechuudha. 238 yeroo gadi buusu anatu darbe jechuudha. Qabxii tokko sana fudhachuu yeroo dhuftu akka seenaa biyya kanaatti namoonni 1999 ana malee jechuudha. Nama 2,000tu bara sana yuunivarsiitiin argachuu irra ga'e. Kitaaba kana barreessuuf sababa kanaa ta'e dhaloonni abdii akka horatuuf Oromiyaa keessa iddoo tokkoon kaasu naannoo isaa kaasuun fedhu qabxii 238 fidee namni fajjeesse jira. Utuu maatiin sun gaddarra taa'anii jiraniitu akka qabxiin sun gadi bu'eetu dhagahame. Obsuu qabdati jireenya keessatti. Guyyaan har'aa guyyaa borii wajjin tokko miti. Har'iin guyyaa biraadha jechuudha. Boriin itti adeemtu immoo ammas carraa biraatti fudhate kan inni dhufu. Barumsa qofa miti jireenyi. Tarii barumsa dhabuu dandeessa argachuu dandeessa waan biraas ta'uu danda'a. Carraa keessanaaf garuu guyyaa hundayyuu ofii keetiif gatii kennuutu sirra jira. Mucaan sun of ajjeesee maatiin isaa gadda ta'anii qabxiin gadi bu'ee innillee carraa sana dhabee jechuudha. Kanaafuu dhaloonni kun waan isatti dhufu obsaan danda'u akka qabuuf ani kitaaba kana barreessuun qaba jedhee tan gadi taa'ee waan bu'aa bahii Oromoon keessa ture barreessuu yaale jechuudha. Hunda yoo ta'u baate amma ta'e mataa isaa tuttuqu jechuudha. Jireenya keessatti waan si mudatu, siyaasa keessatti waan si mudatu, dinagdee keessatti waan si mudatu. Keessumaa shamarran keenya
obboleettonni keenya rakkoo adda addaatu isaan mudata. Kana keessa akkamitti luquu danda'u? Shamarreen tokko rakkoo ishee mudateef jecha kan of ajjeesuutti deemtu, qoricha dhuguutti deemtu. Kitaaba kana keessatti namoota rakkoon sun mudate iddoo guddaa warra gaan akka daraartuuf argita jechuudha. Daraartuun amma rakkoon kara dhiiraadhaan isheerra ga'ee rakkoo sanaan miidhaan adda addaa ishee yeroo mudatu Oromiyaatti achi sana keessa darbitee eebbifamtee yeroo isheen haadha qabeenyaa taatee Finfinnee keessatti haadha makiinaa maal taatee mul'attutu mul'ata. Amma dubbiin isaa dubbii qabeenya horachuu miti. Garuu rakkina sana keessa darbaniiyyuu jireenyatti bahuun hin danda'ama jedhee agarsiisuuf jechuudha. Kanaaf kitaabni Dukkana Barii Jalaa akka waliigalaatti ergaa isaa dubbisaatu argata. Waan hedduudha kan inni of keessaa qabu. Keessumaa obsa uummanni Oromoo siyaasa biyya kanaa keessatti agarsiise waan baay'ee qaba. Argiteetta yoo ta'e Leencoo Lataatu deebi'ee gala kitaaba kana keessatti. Ani bara 2003 kitaaba kana barreessee fixeera. Bara 2004-5 harka ture 2005 yeroo maxxansu Leencoo Lataa deebi'ee yeroo inni galu argita jechuudha. Kun amma biyya kana keessatti ta'eera. Akka fedhes ta'u namni haa jaallatu, haa jibbu, haa gammadu, maalis ta'u. Garuu nama qabsoo Oromoo keessatti hojii guddaa hojjete, qabsoo Oromootiif bu'aa buuse, qubeen irratti hin barreessu. Kanaaf dhaaba inni hordofu, dhaaba inni hundeessee, dhaaba inni wajjiniin gatii kaffaleetu fide jechuudha. Kanaaf sun gaafa ta'u amma bara darbe keessa baruma kana jechuudha. Bara 2010 yeroo obbo Leencoon deebi'anii dhufan kitaaba sana keessatti ani kaaraakterii tokko bakka buuse sana raawwadheera. Ijoolleen keenya biyya biraatti godaananii turan. Rakkoo nageenyaatiif, rakkoo biyya kana keessa jiru, rakkoo siyaasaatiif deebi'anii akka isaan gala raageera sun ta'uu isaa arguudha jechuudha wanti guddaan. Ogbarruuwwan Oromoo hedduun isaanii keessumaa asoosama yoo fudhannee waan darbe irratti xiyyeeffatu. Fakkeenyaaf seenaa siyaasa Oromoo barreessu yoo ta'e waan darbe miidhaa Oromoon sirnoota darbanii miidhaman sirna Minilik keessaa ta'u, sirna Haayile Sillaasee keessaa ta'u miidhaawwan Oromoo irra ga'aa ture bal'inaan. Almost hunda jechuun karaa dandeessuun akkasitti gabarreeffamu. Kitaabni kee garuu wanti adda godhu waan fuulduraalee raaguu danda'ee jira. Kummee barnoota akkamii ta'uu danda'a? Amma argitee artistiin raaga waan gara fuulduraatti ta'uu dubbata. Har'uma kana daree keessaa kanan barsiisaa ture. Waloon qaalluudha jedha barreeffama tokkorraan waan dubbisee barattoota tokkotti qaalluudha. Kan darbee jaja, kan jiru ajaja, kan dhufu raaja'edha. Kaleessa keenyarra dhaabanneetu. Waa'ee har'aa dubbanna. Kaleessi hin jirutu ta'e waa'ee har'aa dubbachuu hin dandeenyu. Garuu kaleessi hin qeeqamu. Kaleessa hin ceephaatu. Kaleessa keetti hin gaabbitu. Kaleessa jajda. Jajuudha inni kaleessaa. Inni har'aa'oo har'a immoo ajajuudha. Qeequudha. Har'a kanatu raawwatamuu qaba jetta. Isa borii immoo raagda jechuudha. Maalirra dhaabbattee? Isaarra dhaabbattee. Kun adeemsa ogbarruu barreessuu keessatti waanuma mul'atu. Amma. Waa'een aartii yeroo ka'u, waa'een aartistii yeroo ka'u dhimma sirbaa fi kaasittii sirbaa weedduu kana duukaa wal qabatu isa kaasa namni. Garuu barreessaan aartistiidha. Utuu barreessaan hin jiraanne aartiin iyyuu hin jiru. Aartistiin dura hin barreessa. Isa barreesse sana yookaan weellisa yookaan walalcha waa tokko godha. Kanaaf amma aartii biyya kana keessatti ol ka'ee dubbatamu. Baay'ee isaa dhageesseetta dhugaadhas raawwatamee argineerra. Hin geeraranii artistoonni keenya geerarsi isaanii raawwate. Weeddisanii Hacaaluu fudhachuu dandeenya. Waa'ee Arat Kiiloo dubbatee jira. Arat Kiiloof situ aaneennaan kun achaananii jiru. Sana asis wantoota ta'e baay'ee saaqi saanqaa jedhee Tiiqaa Tafarii hin saaqamee kan saaqamuttu manni hidhaa cufamee amma isaan ba'anitti jechuudha. Dhugaadha sun. Artistiin kaleessa keenyarra dhaabbanneetu. Kanarraa kana dubbanna isa borii muraajna jechuudha. Kitaaba kana wanta adda godhu kanarraa iyyuu dubbata kan borii iyyuu raaganaan jette dhugaadha. Wantoota kalaqa gaafa jennu kalaqa waan har'a keessa jirtu sana kallattiin hin dubbattu. Kallattiin akkasii hin dubbanne kan si godhu tarii sirni ati keessa jirtu dhiibbaa sirraan godhuu danda'a. Yeroo tokko jecha tokkoon jechuu jaalladha. Ani hin jiru taanaan guyyaan borii hin jiru jedha. Guyyaa borii jiraachuusaa arguuf ani maal ta'uun qabaa? Jiraachuun qaba. An jiraachuuf immoo wanta narra jedhu sana maal gochuun qabaa? Ani qolaan haguugeetan dubbadhaa jechuudha. Kanaaf dubbii qolaatu jira. Qolaan dubbata Oromoon. Oduuma durii isaa yoo fudhatte, sheekkoo isaa yoo fudhatte, waa'ee bineensaaf qamalee dubbata. Waa'ee qamalee, waa'ee jaldeessaa, waa'ee leencaa. Qamalee leencatu waliin jiraatu turan jedhee sitti hima. Inni garuu waan biraadha kan inni dubbataa jiru. Ogeessa akkasiitu uummata Oromoo. Bulchiinsa jibburratti hin dubbata. Bulchiinsa jaallatu irratti hin dubbata. Kanaafuu sirna kana keessa dhaabbannee akkamitti barreessuu qabna kan jedhu yaadaa ture jechuudha.
sababa kanaaf dukkana barii jalaa keessatti keessumaa bifa kamiin waan har'aa sana dubbachuu danda'a kan jedhu irratti wantoota ergan ilaalee booddee nafakkiilee adda addaa bakka buusee irratti dubbachuu yaalee borta'uuf kan jedhu waa'ee numaaniyaatti gaafa dhufnu kaasuu dandeenya. Borta'uuf kan jedhu maaltu dhufuuf jedha waan jedhu abjuun qabu achi keessatti barreessuu yaaleera jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa waan hawaasaa nafeeffachuudha. Anaaf barreessuun waan hawaasi maal keessa jira kan jedhu ilaaluu qabda. Ergasii booda waan hawaasa sanaa akka hawaasa sanaa taatee dubbachuufii qabda jechuudha. Akkas taanaanoo hawaasi lafa ga'uu barbaadu qaba. Waan inni ta'uu barbaadu qaba. Beettaka maal ta'uuf akka inni jedhu. Fakkeenyaaf qabsoon baay'ee cimeera taanaan bilisummaan dhiyoo jiraachuu ishee beetta. Kanaaf waa'ee bilisummaa borii dubbattaa jechuudha. Namni dubbisu abdii qabaataa qabsoo isaatti fufa guyyaan borii sunis hin dhufa. Dhuma asoosama kanarrattis seera barreeffama afaan Oromoo haaraa jechuun barreeffamee jira. Kun rakkoo barreeffamoota afaan Oromoo keessatti mul'atan hambisuuf yaadame akka qophaa'e dubbata barreessaan kitaabichaa. Fakkeenyaaf walqabsiistuun fi jedhamtu yeroo barreeffamtu jecha duuba ishee jirutti maxxantee barreeffamuu qabdi. Akkasumas maxxantuun hin jedhamtu jecha duuba isaa jirutti maxxantee barreeffamuu qaba. Rakkoon akka kanaa kun fayyadama barreeffama afaan Ingilizii kallattiin afaan Oromoo keessatti fayyadamuu irraa akka dhufe dubbata barreessaa fi ogeessi afaanii Fedhasaa Taaddasaa. Baay'ee gaariidha. Amma dhalootatu dubbisa asoosama. Waan ani dogoggora koo fudhatanii ba'u. Dogoggora kootu sirriidha isaaniif. Sababa kanaaf yoon dogoggoru yoon gaarii hojjette gaarii hojjetu. Dhaloonni dubbisa taanaan dhaloonni dubbisu kun immoo barreessa. Kanaaf afaan Oromoo guddateera jechuu dandeenya. Guddateera maaliif jennaa? Har'ayyuu afaan kanaan akka dubbannu. Afaan kanaan miidiyaa tamarra hojjettu kun hojii guddaa hojjechaa jira. Kun immoo guddina afaaniitiif iddoo guddaa qaba kitaabni. Miidiyaan iddoo guddaa qaba. Kanaaf barreeffamoota afaan Oromoo duraanii yoo fudhanne akkaataan isaan itti barreeffaman akkaataa afaan biraa itti barreeffamu irraatii diraayif ta'u jechuudha. Akkaataa barreeffama sana hidhatanii deemu. Fakkeenyaaf afaan Ingilizii keessatti Tolasaa and Hacaaluu student yoo jedhe as keessa waan baay'ee kaasuu dandeenya. Tolasaa fi Hacaaluun barattoota cicimoodha jechuuf yookaan amma egaa isa afaan Ingiliziin dubbanneetu gara afaan Oromootti deebina addanaa. Yeroo kana enda kan jettu walakkeessa qofaa dhaabatti. Kanaafuu fi kana qophaa dhaamnaa jedhaniitu akka kanattiin hidhamee hojjetame. Ammarra dhaabbannee yeroo laallu qorannoon adda addaa mirkaneessaa kan jiru fiin ishee wal qabsiiftuu kun qophaan dhaabattuudha. Kanaafuu maalitti hirkatti Tolasaatti hirkatti. Hacaaluu fi Tolasaa gidduu isheen dhaabachaa turte hamma Tolasaatti hirkatte jechuudha. Endaa isheen afaan Ingilizii sun maaliin jechuudha tajaajila isheetiin waanuma wal fakkaataa yeroo raawwattu caasaa teessuma ishee barreeffama keessaatiin garuu maalitti hirkatti maqaa isa jalqaba dhufutti hirkatti. Kana kan fakkaata wanta baay'eetu jira. Sanaaf immoo an akkasittan barreesse gaamma hirkiseen barreesse. Mana isaa hidheen barreesse malee mana isaa hidheen barreessine. Mana isaa hidheen barreesse. Maqaa isaa hidheen barreesse malee maqaa isaa hidheen barreessine. Kanaaf dogoggora namni akka hin jenneef barreeffame kun achirraa dhufe jedheen. Oromoon kaleessuma jechoota walitti fideeti kan inni waa'ee waan tokko dubbatu. Fakkeenyaaf maquma koo fudhadhu. Fedhasaa jedha. Fedha isaa kan jedhu irraa dhufe. Fedhaa fi isa kan jedhu kana waaqa. Amma jecha waaqatu fedhasaatiin kana nuu kenne jechuu barbaadanii fedhasaa naan jedhan. Kanaafuu kun fedhasaa hidhee walitti dhufeetu jecha tokko ta'ee jechuudha. Nammoo dhaloonni beekuu qabaa jedheetan wantoota naa galan iddoo kana kaa'ee jechuudha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin aartiin guddinaaf hojiiwwan aartii ogbarruu barreessaa fi barsiisa afaan Oromoo kan ta'e Fedhasaa Taaddasaan hojjetaman kutaa tokkoffaa isiniif qopheessine kanumaan gammaatti dhaggeeffattan kana ture. Qopheessee kan dhiyeesse Tamasgeen Hundarraadha. Gulaalaan qophichaa Mazgabuu Shuumii ture. Torban kutaa lammaffaa qabannee hanga deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.